gentlemen, I am Abdurrahman Kesan from Kesan School of Language. Today, here, I came back with a new lesson. It is vocabularies, especially very important vocabulary. Okay? And Abdurrahman Kesan jedhama. Kesan School of Language irraa dhufee jechuudha. Har'aan tana tallaaluudhaaf deemnu vocabulary baay'ee barbaachisaa ta'e. Kanaafu stay with me. Here, bedroom vocabularies. Okay? Bedroom vocabularies. Har'aa tana kalaaluu deemnu vocabulary iddoo mana ciisichaa jechuudha. Bedroom jechuun mana ta'ee manuma keessatti iddoon ciisichaa jira. Manni ciisichaa jechuudha. Iddoo mana ciisichaa san yoo ka'u mana hirribaa sanatti vocabularoota jechoota afaan Ingiliffaa Oromiffaa wajjin ilaallaa jechuudha. Here bedroom vocabularies. Okay, bedroom jechuun mana ciisichaa yookaan mana siree isa jennuun san jechuudha. Yookaan mana algaa afaan algaan already Amaariffaa siree mana siree ilaallaa jechuudha. Let's begin. The first one is bed. Okay, bed jechuun algaa jechuudha. Algaadhuma mataa isaa algaa. Bedroom jechuun iddoo mana ciisichaa fakkeenyaaf mana kana keessa manni ciisichaa yookaan mootiyyuu manyitaa beet ka jennuun san jechuudha. Adda jira waan ta'eef that called bedroom. Okay, afaan biraat jira jechoota biraallee qaba baay'eedha waan ta'eef inni ibsama karaa biraatiinis. Okay, bedroom jechuun mana ciisichaa sana jechuun. Here the first vocabulary bed algaa jechuu yookaan siree isa jennuun san jechuudha afaan Oromootiin siree. Inni taan moo mattress. Okay, firaashii jechuudha. Firaashii what we call it in Oromo, I don't know. Mattress. Okay, firaashii jechuudha. Firaashii kan irra ciisan jechuudha. Algaa gubbaarra kaanii kan irra ciisan sun what we call mattress. Okay, the other one is blanket. Okay, blanket uffata halkanii yookaan birdi limsi uffata halkanii jechuudha. Maal jedhamu uffatni halkanii guddaan birdi limsi jedhama afaan Oromoofaati. Maal akka jedhamu I don't know. Maaliif beekamaadha haalli biyya keenya jiru wal keessa mixed language nu barsiisa waan ta'eef blanket jechuun uffata halkanii jechuudha. Uffata halkanii guddaa birdi limsi jechuudha. Blanket. Sheet jechuun kan irra afamu sana jechuudha. Sheet haphii sana jechuudha. Haphii kan jala ta'uu danda'a, kan gubbaa ta'uu danda'a, kan jala afatamu san jechuudha. Eega kun afamee booddee yookaan kana jala yookaan kanarraan kan afamu sheet isa jedhamu sana. Hamsoolaa gubbaa afamu sana jechuudha. Okay? Hamsoolaa gubbaa afamu san jechuudha. The other one is pillow. Pillow jechuun maal jedhama? Makaddaa jedhama afaan Oromootiin. Tiraasii jechuudha yookaan kan boraafatan kan we call it pillow. Okay, tiraasii yookaan mootiyyuu boraatii yookaan makaddaa hope so. Pillowcase jechuun mootiyyuu kan boraatiin keessa galu jechuudha. Carqii gubbaarraa sana jechuudha. Keessaa baasanii miicuu ka dandeenyu san. That's called pillowcase jennaan jechuudha. Pillowcase jechuun jira tiraasiin jira yookaan mootiyyuu boraatiin ka boraafannu kun jira uffata isatti goonu sun pillowcase jedhama jechuudha. The other one is lamp. Lamp jechuun ibsa mana ciisichaatti akkanatti dhaabbatu kan gubbaarraa ifu jechuudha. Asuma qaxxiyoo godhan gubbaarraa ifu jechuudha. Akkana gaggaragala haalli isaa mannoota hoteelota gurguddaa keessatti argama. Already akkanatti jira. Hin ibsanii bakka naannoma kanatti faa jechuudha. Akka ampuulii taanii gubbaarraa yookaan dalgaa gadiin ifu iddoodhuma mata duree manu ciisnu sana kan ifu sun lamp jedhama. Ibsaadha gosa ifaati jechuudha. And the other one is dresser. Dresser jechuun mana algaa keessa fakkeenya mana algaa keessa kan uffata fa keessa naqan yookaan moobaayilas ta'uu danda'a wantoota xixinnaa kitaabas ta'uu danda'a akka asarkisnu kun akka masaabiyaa maal jedhama afaan Amaariffaatiin dresser ka jennu sun isa sana jechuudha. Asarkisnu san kan asarkifnu waa keessa kaa'achuudhaaf akka qumsaaxiniitti dhafa xinnaadha garuu isa asarkisnee qaa keessa kaawwannu sun that is called dresser. Okay, the other one is curtain. Curtains. Kun mootiyyuu
golgaa jedhama afaan Amaariffaatiin. Golgaa jechuun mootuyyuu carpent ka jennu sana jechuudha. I mean that golgaa maggaarrajaa jechuudha. Afaan Amaariffaatiin maggaarrajaan golgaa jedhama afaan Oromiffaatiin. Kanaafu curtains jechuun golgaa yookaan maggaarrajaa jechuudha. Like this. That one is carpent. Okay? Carpent jechuun kan lafa afamu minxaafii yookaan mootuyyuu sidaajaa yookaan mootuyyuu maal jechuun dandeenya kan lafa afamu afaa lafaa jechuudha. What we call it carpent jennaan. Sleepers. Okay? Sleepers jechuun mana iddoo algaa keessaa caammaan jira ka caammaan godhatan jechuudha. Caammaa haphiisan jechuudha. Sleepers isin jettu sun caammaa luka keessa kaawwatan yookaan shaawoo seenuu dandeessaa mana dhiqannaa jechuun wanta biraas ta'uu danda'a. Ishiin sun caammaan sun sleepers jedhama. Hanger jechuun kan uffata itti fannifannu jechuudha. Kan haalli isaa akkana jiru akkana jiru kan uffata irratti gaddiramu san jechuudha. Kan uffata asirra naqan kun that is called hanger jechuun qabduu uffataa jechuudha. Kan uffata irratti fannisnu sun jechuudha. Mana ciisichaa keessatti uffata keessattuu suufa ta'uu danda'a. Kan biraas ta'uu danda'a. Kan uffata itti rakkisan yookaan itti fannisan kun hanger jedhama. Chest of drawers jechuun kanaa wal fakkaata. Kun immoo kun baay'inas qaba. Baay'ina harkifamu jechuun fasaabaa. Kunillee isa kanaan tokko jechuudha. Chest of drawers jechuun dhaabataa akka saaxinii xinnaatii as harkiftee hiqaa keessa kaawwachuu dandeessa jechuudha. Inni sunillee kan mana ciisichaa jiru chest of drawers jedhama jechuudha. The other one is maybe mirror. Okay? Mirror jechuun daawwitii jechuudha yookaan fuullee mana ciisichaa keessa jiru daawwitii yookaan fuullee jechuudha. Mirror ka jennuun jechuudha. The other one is here painting. Okay? Painting jechuun fakkii yookaan suuraa kaafamee namni kaasee mana algaafaa keessatti iddoo ciisichaatti mata dureetti ta'uu danda'a, cinaatti ta'uu danda'a. Rakkisu sun yookaan fannisu sun achi kaawwatu sun that is called painting fakkii jechuudha. The other one is alarm clock. Alarm clock jechuun sa'aatiitu jira gosa sa'aatiiti alarmii irratti guutama. Alarmiin guutamee sa'aatii ati irra guutte sana kan iyyuu jechuudha iyyeessi kaasuu danda'a. Yookaan ganama sa'a 11 ta'uu danda'a. 12 ta'uu danda'a. Sa'aatii ati irra guutte sana alarm clock jedhama. Sa'aatii irribaa si kaasuu jechuudha. Sa'aatii alarmiidha. The other one is light. Light jechuun ifaadhuma gubbaarraa gad ifu kana jechuudha. Ifa normally ifa jechuudha. The other one is rug. Rug jechuun rug fi carpenting kun wal fakkaatu. Kun garuutu rug ka jennuun kun xiqqaadha. Akka fakkeenyaaf minxaafii xixiqqaana. Minxaafii xiqqaan rug jedhama. Carpent ka jennu mootu afaa guddaas ta'uu danda'a. Guutuu mana keessa kan guute ta'uu danda'a jechuudha. Algaa sana kan guutu ta'uu danda'a. Carpent afaa guddaa. Rugin afaa xinnoo jechuu dandeenya. Akka minxaafiidhaa kanneen rug jennaani jechuudha. Here, this all our today's lesson. Until next time, bye bye. This is Abdurrahman Kesan.